الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، برمسك إنك قلني تكفأ كتاب منهاج الطالبين باب الحيد يده باب حيد برنا حيد يجون ديغا فيادان dubartirraa dhufu yoo isiin geette yeroo beekamtuu rakkoo malee gadaamessaa dubartirraa dhufu saniin haydii jedhan yookaan aadaa jedhan. Aadaa dubartii tana shari'aan murtii kenniteefi murtiin shari'aan kenniteef san dubartiin hunduu beekuun dirqama. Dubartii qofaa miti dhiirtilleen beekuu dirqama. Maal dhiirti kun yookaan dhiirsa tahaa yookaan abbaa tahaa yookaan obboleessa tahaa yookaan fira tahaa, waa warri naannoo isaa jiru kun hunduu dhiigni kun itti dhufuuf dhiiga kanarraa namni haga tokko waa beekuun barbaachisa. Qoosa'aa miti wanni kun nama baay'ee kan waan kanaan qoosu garta. Murtii waan kanaatiin qoosuun wallaalcha. Murtii waan kanaatiin qoosuun dubartii tuffatu. Abbaa fi haati dubra ifii barsiisuu dubbii murtii aadaa heydii tana dhiirsis niitii isaa jalqabuma barsiisu yoo ifii waan beekne bakka isiin irraa barattu mijeessuufiin waajiba. Aadan tun heydii aadaa xurii ji'aa jennee yaamuudhaaf ulaagaa barbaachifti. Maal ulaagaan tokkoffaa wanni kun gadaamessaa takka rahima dubartii irraa gabbahu gara duubaati yoo dhiigni irraa dhufe aadaan jennuun. Lammaffaa dayiinsi dura jiraachuu dhabu. Yoo intalti deettee eegasii dhiigni irraa dhufe dhiiga aadaan jennuun. San dura ammallee qulqullinni jiraatu. Yoo qulqullinni dura jiraachuu baate dhiiga aadaan jennuun. Afraffaa dhiigni kun yeroo irra xiqqoorra xiqqaatuu dhabu. Yeroon irra xiqqoo sa'aa 24 guyyaa tokkoof halkan tokko. Shanaffa yeroo irra guddoorra dabruu dhabu sun bultii 15. Yoo ulaagaa kana walitti qabate aadaa jennaan. Maal jedhe duuba abbaan kitaaba Rabbi rahmata isaa haa godhu. Baabul haydi baabdi tun baaba xurii ji'aa jedhe. Aqallu sinnihi umriin irra xiqqaa ka dubartiin dhiiga kana arguu ittu dandeettu 9 siniin waggaa 9 jedhe. Yoo waggaa 9 gaditti dhiiga firra intalti garte dhiiga aadaan jennuun dhiiga dhukkubaa malee. Wa aqalluhu irra xiqqaan yeroo inni namarraa deemu yawmu wa layla guyyaa tokkoof halkan tokko sa'a 24. Wa aktharuhu irra guddoo yeroo inni intalarraa deemu 15 bilayaaliha guyyaa 15 halkan isii jedhe. وأقل طهر إرتقون قل لنا بين الحيضتين آدا لمان جدو آدن تكتلفتين رادك أتي ديني لما تا اتديبوف يرون إرتقو جدو سنجرات شوك أبدو 15 ويا كدانيشن إيغا ديغا كان رادك أتي ويا كداشن تكاتشي أوليوتي تديني تلوف مالي yoo dhiiga irraa dhiqattee torban tokko booda dhiigni biraatti dhufe aadaan jennuun. Aadaa haarawatti dhufe aadaa itti aantun jennuun. Yoo ati itti dhufe aaduma duraa sanirra tassamnee haga bultii 15 dhima oofnee achirratti dhaabna. Yoo fakkeenyaaf amma dhiqatteerraa torban tokko booda kun bultii 5 deeme torban tokko booda dhiigni biraa itti dhufe ammallee dhiiga kana kama duraa sanirra tassamna jechuudha. Kaduraa sanirra tasannee bultiin 5 biraatti dhufe irraa dhiqatte ammallee dhufe 5 biraatti dhufe irraa dhiqatte bultii 15 walitti ta'e jechuudha. Ji'a tokko keessa eeginni bultii 15 walitti ga'e
achi bira dabrun dandoyna yo eegasi dhiigni biraatti dhufe jumusan keessa aadaa miti salaati jennaan jechu wala hadda daangaan qabu li aktharihi irra guddaan isaa daangaan qabu jedhe maalin qulqullinni maal nu hime duraan qulqullinni bultii 15 jedhe wa aqallu tuhurin irra xiqqoon qulqullinna bayna alhaydatayn aadaa lamaan jiddu haydi lamaan jiddu kajiru 15 guyyaa 15 tahuu qaba jedhe irra xiqqaat wala hadda li aktharihi irra guddaan isaa ammoo daangaan qabu jedhe ji'a tokko guutu ji'a lama guutu ji'a 3 4 5 6 intalti aadaa arguu dhabuun malaa qulqullinnaan deemuun malaa qulqullinna hagasirra dabruun qabun jennu hagasii gadi ammoo jiraatuun qabu jenne ji'a tokko keessatti ويحرم حرامته به عاداتنا ما حرم واني حرامته بالجنابة جنابان واني الإرسانيتي وللرفت سرت حرام جدنين سن هندو انترى عاديو تلفت إرت حرام صلاة الرا واني سنجل ديما هندو وان هغا دوران اچ دبن نما جناباك ابو غدون دن ديو جنين دبن اچ لالي هغاس سن هندو سيرت حراما بيك واني دبل مجد امو سمال وعبور المسجد مسجد كيس چهو جچون غمانان سنتي غمكانين كيسابو مسجد مرتي غمانان سنتي غركاني كيسابو انتلتي ادا قبو حراما بيك سن جنابا يقبات مو غدون دن دي إلا عابري سبيل واو نمني جناباك أبو قدون دندين هندا إسلين قدون دندتو أموان غريتا نمني جناباك أبو قدون دندوك إسين دندين جناسان سيدا بلاجاك أسججو وعبور المسجد مسجد كمان سنتي غركان كيسابه إن خافت يوسو دات تلويث هنجيسا yoo dhiiga kanarraa masjida keessa bu'aa sodaatte keessa cehuun dandeettu jechuudha yoo ammoo sodaan sun jiraachuu baatte akka gaarii qulqulleeffatte waan amma kaayatan kan akka gaarii kaayatte masjida gugurdaa akka masjida rasuulaa kana alayhi salaatu wassalaam ka irra marfatu yeroo dheertuu sirraa fudhatu asumaan seentee hulootti qajeeltu taanin keessaa bahu ima dandeette jechuudha wanni biraa ammallee ka isirratti haraamaa waa soomuun qabdu jedhintalti soomuun qabdu صوم موك أدابافتي والصوم صومني حرام إسرت ويجب أمود الكمتا قضاؤه صومك أداباس لما تيرو دين دي أدابتك هاته وانا كسي دبرسان ديبسو سنين قضاء يدر بخلاف الصلاة صلاة فالله كناتي صلاة الصومني أكتوكم جيجو لچو يرو سنين قدون دندتو صلاة موك أدام بافت ديبتين صلاة تجوكا صلاة صوم مو ديبتين صومو قبدي maal salaanni hedduu qiyaasa malee yoo salaata guyyaa jahan kana keessa si dabre hundaa salaat jedhaniin guddoomiidhamti salaata 30 ji'a hundayyuu salaatu jechuun hujii guddoo ammoo soomni hooree waggaatti yeroo takka qofaa dhufeen irra laafaa jechuu soomni ammallee mashguula naman godhu soomani jettee tun firaa hujii hankee waan hankee oofatta salaata achi daytee bakka san qopheeffattee salaattee yeroo sirraa fudhata salaata irra mashguula nama godha soomarra ammallee intala xurii ji'aa qabdurratti wanni haraama wamaa bayna waan jidduu surratihaa handhurasiitiif warukbatihaa jilba isii jidduu dhiirsi tuttuqee waliin taphatuun haraama waqiila ni jedhame qawlii tokko keessatti laa yahrumu ghayrul waxi ونمتي مسالات حرام مالي وني برا حرامات جدا علماء إنجرين جدا مو قول سن ضعيفة ضعيفة يا رجل مذهبك ستي يجوا مالي شريعة في دليلا يجوا متي يا رو أسرتي قول ضعيفة جدا مذهبك أنا أك مذهبتي قول ضعيفة يجوا مالي أك شريعتي أك دليلتي ضعيفة تقول أبو ملا يونم نكون نما مان قدو كأما شهوان قدون هركان قمن تاتي وما ولين تبطل ركون جرتو شريعانا كجتوتي يو أمونا مدرقا جيسا أو يو تتوك ركون بررقا ملو تاتي هن قرافي جلب جدو تقون دندونا فكان قبر ملي فإذا انقطع يو ديني كن إرا دابت إرا جيت دين إرا ديم آجرو كن يو إرا دابت لم يحل حلالا تو
قبل الغسل أدون فندقة درة غير الصوم صوما في والطلاق طلاق مالي وانتبرا حلالا تاتو في جيتشو ما ربي قدت قرآن كيسته ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض دبرتي يرو آدا كيس جرتو يرو سنتوري جاء قبضو اتنكلاين آجده قلنا امتدان ولا تقربوهن حتى يطهرن اتنكلاوين هاقسين آدن الراد آبتتي فإذا تطهرن يو إسان آدن الراد آبته كأني لك أتنججو يطهرن درا آدن الراد مطلمتو فإذا تطهرن نتعان أمو إسان كأني لك أتو وما لا ما يجو درا آدن الراد آبتو إيغا سينا فتكتو سنين ونمتين سالان ونباين حلالتاتي يو أمو ديني قفان الراد آبته سيلنا فندقاتين ولا متدران إرت حراما قفت حلال تافسون مال صوموني دنديتي هيكملني دنديتي طلاق والاستحاضة استحاضا دي قولي دابته دي مسنين استحاضة جدا حدث جد دائم ولد دابته كسلاسين أكا سلاسا جد سلاسا يتشون وان وضوء نمراج أفساك نمراج ديب فينجان تاتو hafuura duuban bakkana taatu wanni akkana ka addaanin dhaabanni kun salasa jedhama tulleen akkasii beeka hadasa akka salasaa ka abadaa waliin dhaabatu beekii yoo intalti duraan dhiinni isii bultii 7 saniin beekte ammoo arra dhiinni sanirra guddaa itti dhufee bultii 16 deemu jira sibira dhufte abboo bultii 16 faan arda dhiinni kee dur bultii 7 مالت هاسين دينن كدور بلتي تربتهون دوغا امو دبل اللي بلتي كود شنه دبرون ددو اما بلتي كود جهف وان سنتف كاي نفرق ادو ودادو يبادان تدي بي سو مهن كيتي وانو دا ايغلي جنان وان سنت استحاضه دوبا استحاضه جدي مقا شريعتي حيدين توريجات استحاضان امو ديغا ولد دابته دي مسن استحاضو مسان هجي سانو هيمي مال جد فلا تمنع دور جد الصوم صوما دور جتو بك استحاضا جد والصلاة صلاة اللي اذو مديني ولد دابته سرايا وكياو عبادات تيتي ديبته صومو دنديتا صلاة سن دنديتا دوبو ديني رايا اجرا كم غوتي فتغسل نديكتي المستحاضة انتلتي ديني ولد دابته رايا وكتون نديكتي فرجها قام سالفيني ديكتي وتعصبه ايغسلني چوقالتي اكا غاريتي دون تعصب يدانين اما موان سن هندا ربي الله فسي ومجلان دبرتين كاياتو كان كاياتي يچو اما زمانو درغاوا كاياني وياتي مراني اكا غاريتي چوقالني ويا هيدو برباچيسا اما موغا بيلافتو ايغا كاسيتي دتي قلقليسيتي وتتوضؤون ودأتي وقت الصلاة يرو سلان نغاية كاتي ودأتي ودو سلان نغاين كاتي درو ودأتو ايقوم سلان نسين ودأتي جمهور علماء إسلاما انتلتي دين نسي ولد دابتي ديمو صلاة هندهو يرو سلان نسنغاية ودأتو قبضي اسي قفا ميتي نمني سلاسك ابو هندو وكس نمني فنجا ولد دابتني را ديما يرو مسالاني صلاتو بربادي سونغاي قفا وداچو دندا akkasuma namna hafuuri dugduban hedduu irraa bahaa deemu kan dhaabanne akkasuma jechuu ammoo qawli kana warri khilaafe maalikiyya fi zaahiriyya isaan akkuma salaata kaanii eegata ka waddaatanii akkuma salaata kaaniiti yeroo fedhan waddaatanii haguma fedhaniin salaatanillee jedhan imaam shawkaanii fi sheekh ibn uthaymin fi madhaba kana qabatan fatwa kanaan godhan jechuu وتتوضأ ودأت وقت الصلاة يرو صلاة نجاي ودأت صلاة سنيف وتبادرون ددفت اللي بها صلاة سند ددفت صلاة اللي ودأتين تيتو دفت صلاة مال دين ذاديم أجرا ركو تردك إيسو فيج فلو أخرت أدوبودت بوفت صلاة كان لمصلحة الصلاة وان بؤا صلاتك أبو فيج كساتري أكا ويا ستراتو ودأتي راباتي أفتا صلاتون كان هيداتو جرتي حقا سنترسيف تنجنون جيشو
وانتظار جماعة تكا جماعة ولي صلاة برباد دي جماعة يجدي منتو إلمان في وجين جماعة صلاة مسجد يوليتو يو ودأتي جماعة يجدي حقني جماعة يجدي سنترتين جنون ججو لم يضر وما ميلو بيك ونسون مال صلاة مفضل وجرتي صلاة الرا مشكولة انتهم ملي صلاة يوم مشكولة تاتي وما ركون قبو ججو وإلا يوان برات مشكولة تاتي هو وان صلاة ولله الكفنين ترت فكينه ودأتيسي صلاة بربادو بالبيل بوئف تتفرها بالبيلان ساعة قوها صفت جنا ساعة صفت مال جنان كيسو من تلتسن مشكولة تاتي مال جنان جيشو فيضر نميد أبيك نميد أيشو دو نسيبه دي هجريرو ساعة قوها صفت الرابات ودوء قبان صلاة جريني كاتي أمال لها ودأتو جيشو في الأصح قول صحيح كان جد علماء شافعيوتا بكلمه والدبني ورثو قوما ابو ايغا تكيرو صلاه جرات حاجه فيت ترتل ركون جرتو دان ورثو كمو تريون قبض دفتي صلاتو قبدي جدان ور دفتي صلاتو قبدي جد كانت راجحه جچوسات ويجب درقما الوضوء والدعاتون لكل فرض صلاه واجبه داهو والدعاتون درقما علماء بك سديه بهندبيتنا ورثوكو كشافعيان جي كان صلاه واجبه هنداهو وداتون درقما صلاه سنه مو كما واجبه ودات سنين صلاه يدن ورثوكو صلاه هنداهو وداتو قبض سنه اللي يدن ورثوكو مو صلاه هنداهو توكو مغيا يدن هاغو ودون راجابوتي اكو موضوع اكاني يدن دليل ور قولي كان جده حديث رسول الله وتوضأ لكل صلاه هنداهو ودأت حجب حديثتي كان كراهد دو غرغراتين دفه امو هندساتو والراهمن علماء وكذا كسم اما اللي درقمتا تجديدها ريومسون العصابه وان في تيتسن في الاصح قول صحيحه ما جچو وهاهدت جنة يرو قلقل فتر راباته وان ديغا كان بو دورغا في تيتو جنة يرو اما سلاني لمتا غي ودأت سن أما اللي وانسان في الراجر جيروك أبدي يجو يوديني قدان الرجرات مالي يوكار ركون قبضو جدان في الأصح قول صحيحة كان جد وركون ورفالا وركنا وما ركون قبضو ديسا جد يوم رقيني قدته قد براسو باني مالي ولو انقطع ودودابته دمها دين نسي غرغرچته بعد الوضوء ايغسي ودأت الرابات إيغسي ودأت الرابات دين درابت ولم تعتد عادت كمو آدان قد أن انقطاعه إن الرابطوسا وعوده الرابطات تديبو آدايو قد أتوبات عادت درارين بيتو أنا كسي أو اعتادت تكا آدا قد أتي أكن الرابطات تديبو نبيتي وواتي أبالتتيغي زمن الانقطاع يرون إن الرابط كن وضوء ودأتشف وصلاة صلاة وجب الوضوء على الشرة ودأتون ديرك أمجي ما يجتشو انترتو duraan dhiigni walitti dhaabatee irraa deema yeroo salaanni ga'e wadda'adhu salaati jenneen yeroo isii wudu'a fachi seente kunoo dhiignu jiruu dhaabate takka yeroo isii wadda'attee irraa baate dhuftee salaataa qophoofte dhiigni irraa dhaabate umaa irraa deemu injiraniin itti dhagaya maal jennaan aadatti waan akkanaa qabdaa hin qabu jette yookaan een qaba jette hagam gaya jennaan daqiiqaa 15 jette maaree daqiiqaan 15 guddoo yeroo inni sirraa dhaabatu kan daqiiqaa 15 sani qajeelfadhu yeroo sawaddaadhu salaatii jennaan yoo aadaa isii hagamta ka dheerataan beeknillee eegani narraa dhaabataa beekte ima dhaabadhu ka'i waddaadhu ifirraa qulqulleessi waddaadhu wudu'a qulqulluutiin salaati jennaan fakkii biraa ammoo yoo fakkeennaaf intalti dhiiga kanaa kana qabdu nuun jette yeroo takka dhiigni narraa jidduu keessa dhadhaabbataa jette hagam takka gayaa jennaan dhiigni jidduu keessa irraa dhaabbatu siyooti daqiiqaa laali daqiiqaa 4 tahe jette wamaa rakkoon qabu daqiiqaa 4 diqqoo wudu'aaf salaatuuf namaan geettu dhiigni waluma dhaabbatee yaa'atti laali ima salaati jennaan ifirraa باب هيدي تنقود لمرتك ودبان كتاب رب رحمة ساها قدو
qooda lammaffat asirraa eegalee faasluun jedhe. Fasliin kun guutuma kitaaba kanaa keessaa bakka irra nama dhibdurraa tokko. Wanni kun namaa galuuf hedduu irra deddeebi'anii caqasuu nama barbaachisa. Egaa yoo yeroo takkaan caqaftee sii galte dhugumaan rabbi sii laaffisee dhugumaan sammuu qabdaa beeki. Yoo ammoo yeroo takkaan sii galuu baate irra deddeebi'ii caqasi. Faasluun jedhu kun fasli. Ra'at yoo garte lisinni ilhaydi isii ta umriin isii umrii aadan ji'aatti dhuftu geette waggaa 9 geette jechuudha. Aqallahu irra xiqqaa aadaa ji'aa yoo garte ka sa'a 24 san walam ya'bur irra cehuu baate irra guddatuu baate aksaru irra guddaa isarra guddachuu baate bultii 15 dabruu baate fakulluhu haydun hundisaatu aadaa beekiyadha. Maal jechuu isaati? Intalti waggaa 9 geette aadaa yoo garte dhiiga firra garte dhiigni isiin firra garte kun yoo sa'a 24 gadi tahuu baate sa'a guyyaa 15 olillee tahuu baate isilleen waggaa 9 gadi jiraatuu baate achi ol taate 10 taate 12 taate 14 15 haga feete haa taatuti wanni hagin kun yoo wali qajeelte dhiigni irraa dhufe sun hunduu aadaa beekii yoo guyyaa 2 ta'e yoo guyyaa 5 ta'e yoo guyyaa 10 ta'e yoo guyyaa 14 ta'e hunduu aadumaa beekii. Asitti amma aadaan maalii nuu hime? Xuriin ji'aa intala umriin isii waggaa 9 oli yoo itti dhufte yeroo itti dhuftu kanallee guyyaa tokkoof halkan tokko gadi tahuu baatte guyyaa 15 irra dabruu baatte waan saniin xurii ji'aa jedhanii beeki jedhe. Wasufratu sufraaf suuloof والكدرة بورون حيد آدا جده في الأصح قولي صحيحة كيست انتلتي يو بورو في الرقرت يو وان سولوهي الرادوفة ونسون آدا آبيكي جد ديني سلا ديمتوك أبا يو كان قراتشوك أبا ديني آدا قاف مو سولو تهيدو فيه هو قاف بورو موهيوان كوان بيه فراتوري وهيتو متهيغا ياي هو ديقو جناني جد مذهبني جمهور علماء إسلاما وان سنبك كلمة غرغر باسا يو يرو آداء إسئي كيسا ونكون الرادو في آدو مجنان جدا فكين الآداء نسي قويا تربة قويا لما قويا سدي قويا أفر قويا شن دين الرادين قويا لما بودا موت وريتنات الرادين دين نجرو تريوهيت الرايا ترينتو يوكان سولوتات يوكان مبورو موهيتات كان دوكي بشان بورو بيهيت لاك أني أكس دوكنوفتيچو مال جنان إيغا آداتان تيتي ولتي داقباتي تنلين آدوما أچي دبالي جنان جيچو يو أمو إسينا فرق أتي قويا سدي قويا أفر أولتي بورون تنرادفته هو توما توري آدا جآتي متي إفر ما قل ليسي سلاتي ودوء مسرات أبسيتي في الرأيك جنان جمهوري كانك أبا أكما قول شافعي تقيولا الأمجيو ما الحيد في الأصح قولي صحيحة جدامي قولي صحيحة كان فعلا أما جداري كانوا أما جنو كان جداري جمهورولين جداريو حقني كن أما نغايا أسر دبي جلك أبلال فإن عباره آدن تيو بكا قويا كل شنين قبئ سنف كان بلا دبرته أسبتي أما دبين إيغالمتك أجيل بكي چكسون برباچو أسر يو آدم بلتي كل شني قد تاتي مرمين قبدو دبين أدئي نغاتي يو أتشي أول دبرته دبرتي بكا سديه قون تكا مبتدأ جنان تأما إيغلتو جنان أصدر تكا آدان قبدو أرقما آدان انتلفته انتلتي وقاكو دشاني لفته ديغنت لفه بلتي ديغدما ديمو جرا مالتا جت أرماندورة تكا آدا غرتي ينان تكا ترجت أرماندورة غرتي مرتي أداك أبديتن أتشكاينا تون تلمتا بيختو ينان انت لنا مقدا وقاقوتو آدان إسئي بلتي شان قفا وقاقب أمري إسي بلتي شان قفا
guyyaa shanaffaa ji'aatti dhufti guyyaa kurnaffaa irra dhaabatti. Tanaan beektuu jennaan murtii addaa qabdi. Tabiraa takka jira wareertuu jedhanii. Wooma takka beeku si jetti. Wooma takka irraan beeku jetti an aadaati jallee yoom dhufti yoom dabatti yoom taati guyyaa hagami yeroo kami xiqqollee hin beeku jetti. Maal jennaan tanaan mutahayyiraa jedha wareertuu jedhanii. Ifi wareertee namallee wareersite. Ta dubbiin teenya baay'een keessa turuu jiraattu isii tana qabxiin namni qajeelatti gurra banatee caqasuu jiraatu ta boodaa wareertuu tana. Haga san geennu amma maal jedhe inni. Fa'in kaanat yoo taate jedhe intaltituun mubtada'atan intala xiqqoo amma aadan duraatti dhufte yoo taate bakka lama gargar baati. Intala dhufee aadan na dhufe nuun jedhe. Aadan sitaa dhuftuuti sirraa dhaabachuu diddee eenarraa dhaabatuu diddee walit dhaabattee torbaan sadaffaatiif deemuu jirti jette. Maarree eega kas taate bultii 15 bira dabarte dabarte bultii 20 jira. Waan gootu jennaan dhiiga kana lamaan nuu gargar baasi jennaan. Dhiiga lamaan gargar baasuu dandeetta. Hin danda'u jette. Yoo isiin dandeette dubbiin dhumatte. Yoo isiin dhiigni bultiin 10 dhiiga gurraacha ulfaataa ajaawu bultiin achiin booda ammoo bultiin 20 itti aantu dhiiga diimaa qal'aa yoo isiin jette dubbii tolchite kurnyiin sun aadaatan teetii wanni kun hunduu istihaadaa jedhamii ibaadat deebi'i jennaan. Kana kunuba in kaanat yoo taate mubtada'atan intala dubbiin amma eegalte mumayyizatan ta'ammoo gargar baaftu. Bi'an taraa akka arguu jedhe qawiyyan dhiiga jaba wadaciifan dhiiga laafa. Yeroo tokko dhiiga ulfaataa gurraacha dhufa yeroo tokko immoo dhiiga kafiifa laafa dhufa jedhe. Faddaciifu laaftichi kun istihaadaa jennaan jedhe. Walqawiyyu jabaa kananoo ammoo haydun aadaa jennaanii jedhe. In lam yanqus yoo inni hin irdatin an aqallihi irra xiqqaa isarra. Aadan irra xiqqoon hagam bultii tokko jechuudha. Guyyaa tokkoof halkan tokko sa'a 24. Yoo sa'a 24 tahuu gadi tahuu baate. Walaa cabara aksaro bultii 15 ol tahuu baate. Kaalaalaga. Walaa naqasa irdatuu baate. Abdaciifu inni kafiifaa sulleen an aqalli xuhuri. Irra xiqqoo xahaararraa irdatuu baate. Bultii 15 gadi tahuu baate. Maal jechuusaa amma intalti tun intala xiqqoo. Aadan duraa itti dhufte. Ammoo takkitti maa walit irraa harkaa dhaabatte. Maal jennaan dhiiga kana nuu gargar baasuu dandeettaa jennaan. Een dandayanuun jette fakkeenyaaf. Mee akkam jennaan guyyaa shanaffaa ji'aa aadan tun duraana dhufte yeroo na dhufte san guyyaa shanaffaa, guyyaa jahaffaa, guyyaa torbaffaa, saddeettaffaa, saglaffaa, kurnaffaa guyyaa jahaan san dhiiga gurraacha ajaawu ulfaatan narraa deeme jetti. San booda ammoo walit dhaabatee dhiigni diimaan qal'aan narraa deeme jetti. Maal jennaan amma dhiigni ulfaatan sun aadaa jennaan jedhe. Dhiigni khafiifaa sun ammoo istihaadaa jennaan jedhe. Faddaciifu khafiifni sun kabultii 11 farraa eegale sun istihaadaa jennaan jedhe. Walqawiyyu jabdichi sun kabultii 5 haga 10 sun haydun aadaa jennaan jedhe. In lam yanqus yoon irdatin ka aadaa kun an aqallihi irra xiqqoo aadaa sa'a 24 keenaree bultii 6 tahiyyuu irdanni garte. Walaa cabara aksaro yeroo irra guddoo isillee irra dabruu baate jedhe. Irra guddoon isii hagam guyyaa 15 keenni kun guyyaa 6 qofaa irra dabarree garte dubbiin tolte. Walaa naqasa irdatuu baate abdaciifu dhiigni khafiifaa sulleen an aqalli xuhuri irra xiqqoo xaahirarraa gadi tahuu baate. Intaaniree kunooga bultii 11 irraa hanga bultii 30 deeme. Bultii 20 deeme gamanarraa ji'a kaanit dabre ammallee bultii 4 bultii 24 deemerraa. Irra xiqqaa xaharaan taaniree kun bultii 24 bareedaa kun jechuudha. Dubbii yoo hanni kun waliin nuu gale dhiiga ulfaataa saniin aadaa jedhi khafiifa saniin ammoo istihaadaa jedhiin ibaadat deebi'i jedhiin murtii tana kenniif jedhe. Murtii tana dabarsuuf ulaagaa 3 as kaa'ilaal. Ulaagaan tokkoffaa gurraachi ulfaatan kun
bultii sa'a 24 gad hin tahin takka. Ulaagaan lammaffaa bultii 15 ol hin dabrin lama. Inni kafiifaa sulleen bultii 15 gad hin tahin. Ulaagaan sadiin kun yoo walisii argame murtii kana dabarsii fi ulfaataa saniin, ajaawaa saniin, gurraacha saniin aadaa jedhi ibaadaaf soomaaf salaata waan maraa dhaabi. Kaan ammoo kafiifa kana istihaadaa ibaadatti deebi'i salaata kan kee eegali jennaan jedha. Qoonni duraa achi dhumate intala haarawa amma dubbii eegalte bakka lama gargar qoonni. Ka aadaa tanaan dura takka'aan argin ta'ardhuma aadan itti dhuftee aadan irraa dhaabachuu ditti. Eegaltuu isii tana bakka lama qoonni. Qoonni duraa sun ta gargar baasuu dandeettu bifa dhiigaa kana. Takka hafuura dhiigaa, takka bifa dhiigaa, takka akkaataa dhiigaa gargar baasuu dandeettu. Isii tana dubbannee fixnee dhiiga ulfaatuun aadaa jedhi dhiiga laafaa kaaniin istihaadaa jedhi jenneen dabarre bira. Oo mubtada'atan takka intala eegaltuu laa mumayyizatan gargar hin baaftu. Maal jette tun takka asin dura aadannatiin dhufne umriin kee waggaa 14 eegana dhufe ammoo amma ji'a lama jiraanarraan dhaabanne akkasuma yaa'u jira maal ta'a jette dhufte. Maal jennaan gargar baasuu dandeetta waa takka wal fakkaata wama hundaanuu keessatti yoo ijaan laalte wal fakkaata yoo hafuurri isaa wal fakkaata akka inni sirraatti bu'u wal fakkaata wama tokkollee gargar baasuu hin dandeenye jette ji'a guutuu walma fakkaatee yaa'a. Maal jennaan isii tanaan isiin tun tam jedhe bi'arra'athu bisifaa sifuma wal fakkaatu tokkoon garte martuu qal'aanne deema martuu ulfaata olmaan deema wal fakkaata. Oo faqada takkaani dhabde sharxa tamyiizin ulaagaa wahiin gargar baasanii dhabde akkam godhe sa'aa 3 dhiiga ulfaata narraa deeme sanbooda qal'atee deeme jedhe. Ulfaatan kun maal ta'e har'a irra xiqqaa aadaatii gadi ta'e sa'a 24 ta'uu qaban sa'a 3 qofaa ta'e. Kanaafuu ulaagaa wahiin gargar baafnu jechuudha. Oo faqadatni dhabde sharxa tamyiizin ulaagaa wahiin gargar baasan san dhabde jechuudha. Yoos maal jennaan fal azharu irra raajihni qawli shaafi'ii anna haydahaa heydinisi yoomu waleeylatu guyyaa tokkoof halkan tokko sa'a 24 aadaa jennaan. Waa xuhuruhaa xahaarummaan isii ammoo 29 guyyaa 29 ati qulqulluu jennaanii jedha. Kana murtima takka kenninaaf jedhe. Yoo dubbiin akkasin nu jabaatte waan goonu maarre guyyaa ji'a kana guutuu aadan si dhufuun mala. Si dhufuu dhabulleen mala. Aadan irra diqqoon sa'a 24 tantee hagas taatii fudhannee akka ibaadaa rabbiin dhiifneef ibaadat deebii jennaan guyyaa tokkicha dura tokkoo ji'a ka inni si dhufu san guyyaa san akka aadatti ilaali ibaadaa dhaabi guyyaa lammaffarraa ibaadaa hanteetii deebi'i aadan tantee sa'a 24 ibaadaa ammoo guyyaa 29 ji'a marayyoo akkasumas itti fufeenaan haga jirjiiram dhufutti. Amma qooda haarawa ijoollee haarawaa kana bakka lama qoonnee tagargar baaftuuf tagargar baasuun beekne jennee murtii itti kennine dabar. Tuun hoo warra dubartii armaan dura aadaan itti dhufte dabarseene amma maal jedhe oo mu'taadatan intala aadaa tana aadaa godhatte. Intala armaan dura aadaan hedduun itti dhuftee aadaan tun akkam jirti guyyaa hagam nama dhufti gargar beektuu jedhe. Isii tana nuu fasaree bi'aan sabaqa akka dabru lahaa isiif haydun aadaaf wa xuhurun qulqullin. Yoo yeroo matakka aadaan itti dhuftee irraa dhiqatte isii tanaan ta aadaa beektu jennaan jedhe. Guyyuma tokkollee haa taatu ji'uma tokkollee haa taatu. Murtiin isii maal faturaddu ni deeffamti ileehaa gara aadaa fi qadran qiyaasaa fi wa waqtan yerollee jedhe. Bultii jahana dhufte jedhe. Ji'a gara durarraa dhufteetti. Ji'a hunda gara durarraa bultiin jahan duraa aadaatan ta'e jennaan jedhe. San booda ibaadat deebi'i. وتثبت قد دابت العادة عادة نجنتون بمرة يروم تكان يد في الأصح قول صحيحة كيست جاء هدو تلفومتي جاء متوقع تلفته أرماندورة عادة تكمن نرفه تكتين بلتي هجنا ترتنون جنان إسيتنا أنت عادة في بيت جنان جد حيرو تكليتاتي في الأصح قول صحيحة رتي
maal jechuu dubbii tana mee amma addaan qajeelata haa baafnu. Intala takkattu armaan dura aadan itti dhuftee jirti. Aadan isii ji'a marayyuu guyyaa tokkoffarraa haga guyyaa jahaffaa itti dhufti. Akkasumarra turte. Arda dhuftee ammoo walit dhaabatte dubbiin harkaa. Ji'a guutuu walit irraa dhaabatte. Maal tahanuun jette dhufte. Aadaa qabdaa jennaan qabaachaa ture jetti. Aadan tantee akkam turte jennaan. Aadan tiyya ji'a hundayyuu eegaltirraa haga bultii jahaa aadan na dhuftii samboodarraa dhiqadha jette. Akkasuma godhi jennaan ammallee. Akkasumatti irra deemi jennaan. Maal amma waan tokkollee waan gargar baaftuun hin jiru. Eega martuu wal fakkaatti amma wal fakkaatti. Aadaa tantee sanirra deemi jennaan. Ji'a marayyuu tokkoffarraa haga bultii jahatti aadaa qabda. Sambooda aadan sirraa dhaabatte akkasirra jiraadhu jennaan. Wayuhkamu ni murteessaniif jedhe lilmuctaadati intala aadaa qabdu almumayyizati ta'ammoo amma dhiiga gargar baasuu dandeettu. Bittamyiizi dhiiga gargar baasuu saniin murteessinaaf jedhe. Lal aadati aadaa isiitiin hin murteessinu fil asaahi qawli sahihaa keessatti. Maal jechuu amma kun? Intalti tun waan nuun jette amma dhiigni dhaabateenarraa walit dhaabateenarraa deemu jira. Duraan aadanti yammoo bultii jaha guyyaa tokkoffarraa haga bultii jahaffatti aadaatiyya nuun jette. Garuu rakkoon jirtu dhiigni amma narraa deemu kun walin fakkaatu jette gargar jira. Akkam gargar jira jennaan guyyaa tokkoffarraa haga bultii kurnyaffaatti dhiiga gurraacha ulfaatu narraa deema jette. Guyyaa 11ffarraa haga 30tti dhiiga kafiifa qal'aa narraa deemaa jette. Arda amma dubbii lama wal dhaye. Intalti tun aadaa qabdi aadan isii guyyaa tokkoffarraa haga bultii jahaffatti. Amma waan argu jirtu jira gargar baafti guyyaa tokkoffarraa haga bultii kurnyaffaatti. Tamiin murteessin amma waan isiin ijaallaltee gartee gargar baaftu kana murteessinaaf moo aadaa isiin duraan sammuu keessaa qabdu san murteessinaaf isiin ijaan gartu tana murteessinaaf jedhe laal. Maal jennaan aadan tantee guyyaa tokkoffarraa haga guyyaa kurnyaffaa amma dhiigni adda wal fakkaatu kana aadaa jedhii fudhadhu. Bultii 20 hafte taan ammoo ibaadat deebi'i jennaan. Yoo dubbiin lama wal qabatte intala aadaa isiin duraan beektuuf wanni amma isiin ijaan gartu yoo wal qabatte waan isiin ijaan gartu tana irra jabdu tanaan murteessiif jedhe. Tulleen amma mas'alaan tokko ammallee asiin nu dhumatte laal. Tuntam intala aadaa duraan qabaataa turte bakka lama gargar baafne isillee. Takka ta aadaa ifii duraan qabdii ammarraa wal fakkaatti aadaa duraanii saniin murteessiniif. Takka irraa wal hin fakkaanne aadaa duraan qabaataa turte amma moo dhiigni isii wal hin fakkaatu waan isiin amma gartu kanaan murteessiniif. Tullee dubbiin ishee dhumatte. Dubbii ta irraa boodaa qofa tafe amma. Maal jedhe duuba abbaan kitaaba oo mutahayyiratan wareertuu jedhe ta nama wareersiteefillee wareerte. Tullachuun taati. Tatakka armaan dura aadaan arginillee wareertuun taati. Tatakka armaan dura aadaa gartellee wareertuu ta'uu hin dandeetti. Wareertuu jechuun waan armaan dura dabre hundaani dagatte. Yoo xiqqittii taate isinuu takka angarree umayyuu hin beektu. Amma dhiigni itti dhufe armaan dura takka dhiiga qabaataa hin turre dhiigni kun martuu waluma fakkaata qal'aa yaa'a. Wama tokko waan gargar baafnu dhabne mutahayyira ina wareertuu jennaan. Takkaata armaan dura dhiiga qabaataa turte santu waan hundaa dagate. Guyyaa hagamna dhufallee dagatte. Yeroo kamirraa haga yeroo kamitti dhufallee dagatte waan hundaani dagatte. Amma ammoo dhiigni isii waan gargar foohadiin hin qabu. Akka fakkeenyaaf nama xiqqoo sammuun harka walii jigdee waa hundaa dagatte. Guyyaa hagamna dhufasallee hin beeku. Yoomirraa haga yoomina dhufasallee hin beeku. Kunoo amma ammoo addaan baasuu hin dandeenyu martuu wal fakkaate jette. Dubbii dhufte gaatuun. Mutahayyiraa jechuun tawareerte jechuu gargar wallaaltee guutuun dhiigni irraa yaa'u wal fakkaata waan armaan dura beektu ta'e irratti ijaartullee hin qabdu. Amma namni akkana ta'uun hin xiqqaata. Lakkoofsan namni akkana ta'uu waan xiqqoo kan banii Adam keessa. Kana waan taateef murtiin isillee nama jabaatti qiyaasa malee. Akkuma isiin gargar wallaalte sanitti murtiin isillee nama dhibti. Mas'alaan amma nama dhibuu jiraattu isii tana kunoo bakki jabduun dubbiin jirtu. أو متحيرة
تغرغر والالته بأن نسيت أكدغتو عادتها عاداتي قدرا حجم اللين دغت شمو جامو تربة ووقتا جاء غردرامو غربودامو جدمو إن دغت ففي قولي تكوكيستي كمبتدأة قولي إمام الشافعي قولي لما قبا قولي نساتوكو كمبتدأة أكن تلا إيغل توسن هاغونو جد سنة كم آدان تنتي قويا توكو قويا دقدر بيساق الإبادة قولي قويا توكو قفا إبادة إيسي جنيني سنها مرتسنو في جد تندو بيلافتو دوكنا مرتسني في قارورة كون جرتو فالمشهور مذهبني بيك كمان جد وجوب الاحتياط احتياطني واجب جد احتياط يجشور دقيت كلمة شريعة كيستي وان كان صدا ربي تفقر نغياد جناغلو احتياط أقول يوسين جدا قرأ الرسباسو مالت أي قرأ فول ربي دورت الرمسميل كيسو الرسباسو أجلا لدو يجشو احتياط جدن يجشكنا وجوب الاحتياط احتياطني واجبا جد مالت أواتون قرأ مسلحة بربادون ديرك أما جدن سمورت يسنجد مال جنان ميدو بلالا فيحرم حرام الوطء إرسي والجيرفون إن ثلاثان أبدا حرام عندنا مال ديقا قبضي كم ولي رفر ومسوا المصحف قرآن تقول لي سرة أبدا حرام جنان والقراءة قرآن قرأوا لي سرة حرام في غير الصلاة صلاة كيسا يوق قرأت مالي وتسليني صلاة الفرائض صلاة واجبة أبدا يروا هندان صلاة يروا تقول لي أبدو وكذا النفل سنة اللين صلاة في الأسح قولي صحيحة كيسات صلاة قوتون صلاة وتغتسل ندكتي لكل فرد صلاة واجبة هنداه ندكتي نفدكتي صلاة هنديو صلاة تيججو يوتو مالي يرو آدان سلفته يرو تم سلفته يرو تكرر لفته تكتي سيرو أكم نفدكتي جنان يرو مغربني إهات نفدكتي جتي قيا مريو يرو مغربني دهاتي نفدي كادو حاجة قويا مرتي سنو معبودو ودادو صلاة جنان يو أتك سنلين بيكو جدت صلاة مراهو نفدي كادو جنان جد أما حاجة أسيتي حاجة اسمها دبين الفاتو إسرتها الفاتو ماليري قرآن قرأيني إيسان كيوجين الرفيني كتاب قرآن تقيني صلاة مرا صلاة جنني تجبيسيني تاكا دبين صوما كيسا جرتي أرما ما يجدوب وتصوموني صومتي رمضان جاء رمضان صومتي ثم شهرا أما اللي جاء توكو كبيرا صومتي كاملين جاء سلتشو بوتي جاء لما بوتو صومتي رمضان أما توجين صومتي بوتو جاء توكو أما اللي رمضان بود كتي آنو تاتو كان تاتو كسي مجاء جاء توكو كبيرا أما اللي بوتو صومتي دبين السيرتلالاغا كاملين يجون جيني لتشو بوتو رمضان اللي قوتو صومتي كان اللي قوتو صومتي وجوب الاحتياط إبانا تخنا أملاش قيا مريو إسين آداك أباتو النملا آداك أباتو أبو النملا يو آداك أبات صومني توجبه يو أباتو بات توجبني وان غرغرين بيكنيف مرائم صومي جنان أكا قيان كل لنا كان كيتي هندو بكسل ربين بربادو السيك أجيلوف أشتي أدو دبي تنال إنسان وانا نسين فهم سيسو بربادو آدان إرقودون هقام جن بلتي كودشان جن بلتي كودشان هاجن نومالي قويا دراسل دفتو كان يو زهري سل دفته قويا إرابودا اللي زهري باتي قويا إسين زهري سل رابط سن چنا قويا توقو غمانا را چنا قويا كاني guyyaa eegaltullee cinaa guyyaa keessaa qabdi guyyaa dhumattullee cinaa kaan keessaa qabdi soomni cinaan qabu soomni gargar hin qoodamu soomni guyyaa tokko kanaafuu guyyaan tokko itti dabalamee guyyaa 16 ta'a akkam jechuudha aadan irra guddoon bultii 15 jenne 15 tun yeroo lafti bari uf deemtu guyyaa mara si dhufuun dirqamaa miti zuhrii sun dhufe haa jennu aadan guyyaan sun tokkoffaa jennee lakkoofne achirraa lakkoofnee guyyaa 15 achirraa lakkoofne guyyaan 15 dhumatee guyyaa 16 zuhriirra dhumatare zuhriin irra dhumatu santu guyyaa tokko guutuu nu fidas maal soomne waan gargar hin qoodamneef maal jennaan duuba
guyyaa 16 taaduba eega guyyaa 16 ta'e sooma aadaa tante sooma keessatti akka guyyaa 16 fudhanna takka maaltu achi jalaa gatafa guyyaa 14 tafa yoo jiini ka 30 dhumataate 14 tafa yoo jiini guyyaa 29 dhumataate 13 tafa 30 irra taadeen noomanu maal jedhe duuba ji'a kana guutuu soomta wanni jedhuuf as keessaa bultii 14 haa argattuuf bultii 14 qulqullu jiranii as keessa takka ji'a kaanillee bultii 14 tabiraa qabdala maal jedhe duuba inni watasuumu ramadaana ji'a ramadaanaa soomta thumma shahran ji'a biralleen soomta kaamileen lachuu guutuu soomta jedhe fayaxsuluni argatta min kulli hagasan hundarraahu ji'a mararraahu 14 bultii 14 argatta jedhe gaaf 16 aadaa kennine 30 irraa 14 to'af ji'a kaanillee gaaf 16 aadaa kennine 30 irraa bultii 14 to'afa ji'a mararraahu bultii 14 argattaa jedhe 30 yoo 16 irraa muran 14 to'afa jechuudha 14 lamaa walitti dabale 28 taati bultii 28 qulqulluu soomtee taati ummanni sooma bara kanaa bultii 30 soomee isiin ammoo intalti tun bultii 28 soomtee bultii 2 tafeef bultii 2 tana akkamit argatuu dandeenya bultii 2 tana argatuuf bultii 16 ta duraan aadaa kennine taan 2 teenne ta deemanuun tana irra dabalee 18 taati ji'a marayyuu 18 tan duraatan keessaa fudhanna ji'a bultii 30 kana bultii 18 dura ji'arraa fudhanna eega fudhannee bultii 2 keessaa soomuu barbaanna 18 kanarraa akkam goonee soomnaa nu barsiisu jira laal inni amma maal soomuu qabna guyyaa lamaan kana argatuuf bultii 6 soomuu qabna guyyaa 2 argatuuf bultii 6 soomuu qabna gaafa guyyaa 6 soomne jahaan kana lakkoofsarra qoonnee ka akka tokkolleen guyyaa 2 dhabuun keenya mustahiila guyyaa 2 abadaan dhabne san keessaa gabbaafanna jechuudha irra sinii haa deebi'uu diqqo intalti tun ji'a guutuu soom jenneen ji'a guutuu yeroon isiin soomte bultii 30 soomte ramadaan ummata wajjin bultii 30 kana bultiin 16 aadaa jennaan aadaan bultii 15 guyyaan tokko guyyaa inni wadhakkatti takka waareerraa haga tokko aadaan sirraa murtee itti dabalamu bultii 16 jennaan 16 soomni kan kee badee hin jiruu jennaan hagamtu sii hafe bultii 14tu sii hafe 14 kun eessa jirti hin beeknu 30 irra qoodamtee jirti bultii 14 lafaa qabda jennaan sooma ji'aa guuttachuuf ji'a tokko ka biraa malee itti dabalii soom jennaan yeroo isin ji'a tokko sanillee xumurte as keessallee bultii 14 argattee jennaan walit dabaladhu jennaan bultii 28 haf sii ta'e jennaan alhamdulillah bultii 28 soomte jahaatamman isin soomte keessaa 28 argatte guyyaa 2 nu hafe guyyaa 2 kana akkamitti argachuu dandeenya akka itti argachuu dandeenyu herreega dhoofna aadaan kun bultii 16 jenne bultiin ati barbaadu jirtu kun 2 qofaa 2 irra dabalii 18 taati 17 taati ji'a marayyuu ji'a tokko kana laali bultii tokko farraa haga bultii 18 as fuudhi keessaa jennaan takka san keessaa guyyaa 6 soom jenna guyyaa 6 kana ammoo ka soomtu nusii hima jennaan guyyaa ati fi feetee soomtuu miti ji'a guyyaa tokkoffaa soomte guyyaa lammaffaa soomte guyyaa sadaffaa soomta jennaan hayyee sadi soome itti dhiiftee ammallee eegdee gaafinni bultii 16ffaa ga'e guyyaa 16ffaa soomte 17ffaa soomte 18ffaa soomta jennaan hagam soomte 6 soomte jahii kana keessaa 2 dirqama argatuun jennaan akkamit argadha jette akka itti argattu yoo aadaan tantee ka guyyaa tokkoffarraa eegalamtu taate guyyaa 16ffaa dhumatti 2 argatte jennaan 17 18 soomisiin jenne 2 argatte takka jetti sunnaa galte yoo aadan kan kee guyyaa 2ffarraa ka eegaltu taate guyyaa 17ffaa dhumatti guyyaa tokkoffaatiif 18ffaa argatte jennaan 2 jette kunis naa gale
yoo aadan tante guyyaa sadaffarraa ka eegaltu taate 18ffaa dhumatti gara durarraa guyyaa lama argatte guyyaa tokkoffaaf lammaffaa argatte guyyaa lama argatte jennaan kunis naagale jetti. yoo aadan gara boodarra dabre bultii 16rraa eegale hoo yoo sillee yoo bultii 16rraa eegale 16rraa 17rraa 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 tokkoffaa ji'atti aanu bultiin 16 guutamte jennaan maal argattes keessaa yoo satin guyyaa lamaaf sadeeffaa walit aansitee argatte guyyaa lama argatte jennaan kunis naagale jetti. yoo 16ffarraa eegalu baate 17ffarraa eegale hoo yoo guyyaa 17ffarraa aadan ka eegaltu taate achi keessaa guyyaa tokko qabdaa 16ffaan nagaysii bahee takka jennaan achirraa 17rraa lakkaayi guyyaa lammaffaa ji'atti aanu dhumataa ati ammoo guyyaa sadaffaa soomteen argatta guyyaa sadaffaa fi 16ffaa argatte jennaan taate jette tunis naagale. gara maraanuu guyyaa lama argachuun dandeetta jennaan guyyaa lamaan kana barbaaduuf garuu guyyaa 6 soomuu nu barbaachisaa 3 durarraa 3 boodarraa booda yeroo jennu 16 17 18 kana nu hime abbaan kitaabaa maal jedhe duuba fayahsuluni argama min kullin ji'a hundarraahu 14 guyyaa 14tu argama ji'a lamarraa 14 lamaan 28 guyyaa lamaan kan barbaaduu qabda thumma tasumuni soomta jedhe min 18 guyyaa 18 ji'arraa asbaaftee ثلاثة أولها بلتي سدي غرا درر صومتا guyyaa tokko lama sadii soomta وثلاثة آخرة بلتي سدي اللي غرا بودر صومتا 16 17 18 guyyaa jahiisan soomta jedhe sadi durarratti jedhe guyyaa tokko guyyaa lama guyyaa sadi boodarratti jedhe boonni dhubaanure bultii ji'arraa bultii 18 callaa asbaasene boonni isaa 18 sadi achirraa wadda 16 17 18 jechu wali bultii jahataate jedhe saniin duuba fayahsulu argama jedhe al-yawmaan al-baaqiyaan guyyaa lamaan irraa hafe 28 soomtee lamaan irraa hafe illee bifa saniin guuttachuu dandeetti jedhe guyyaa 66 soomtee bifa kanaan bultiin 30 qulqulluun gabbaatiif jechu suyyoo bultiin jiini ramadaanaa bultii 30 ta'e yoo inni 29 tahe hoo guyyaa 13 gamanaa qabdi ji'a kaanirraa 14 qabdi 27 walit taati lama dabaluu isii barbaachise yoo sillee bifuma kanaan jechu asirra waan biraa itti aansee maan nuun jedhe wayumkinuni mala qadaa'u yawmin guyyaa tokko qadaa baasuun jedhe guyyaa tokko fakkeenyaaf intalti qadaan irra jira takka guyyaa tokko nazrii goote intalti aadaa tana qabdu akkamis soomti jedhe laal guyyaa tokko callaa barbaannarra gaaf guyyaa lama barbaannu hagam soomne 6 soomne gaafa guyyaa tokko barbaannullee 3 soomna wayumkinuni mala qadaa'u yawmin guyyaa tokko qadaa baasuun ni mala bisawmi yawmin guyyaa duraa soomu ji'arraa guyyaa duraa soomtee ثم الثالث guyyaa sadaffaa soomta jedhe والسابع عشر guyyaa 17ffaa soomta jedhe amma guyyaa tokko barbaadanna eega guyyaa tokko barbaadde ji'a kanatti dhuftee aadan duratti guyyaa 16 yenneemi tokko maddabaltee guyyaa 17 kana gabbaafta keessaa ji'a keessaa guyyaa 17 gabbaafannee guyyaa 3 irraa soomna sadiin kana guyyaa akkam soomna ammoo guyyaan 3 nu soomnu ji'a san guyyaa tokkoffaa isaan soomnaa takka jedhe lama irra utaallee guyyaa sadaffaa isalleen soomnaa irra utaallee itti dhiifnee guyyaa 17 illee eegnee soomnaa eega akkas soomne guyyaa tokko argatuun dirqama yoo aadan isii ka guyyaa tokkoffaa eegaltu taate guyyaa 16ffaa dhumatti 17 nu soomne sun guyyaa tokkicha arganne takka jedhe yoo aadan intalaa ka guyyaa lammaffaa eegaltu taate guyyaa tokkoffaa san soomne nu hinisanoo arganne takka jedhe maal guyyaa lammaffaa yoo eegalte 17 dhumatti nu ammoo guyyaa tokkoffaa arganna yoo aadan gara boodaa taate guyyaa 17ffaa nu soomne san ka eegaltu gara rabbiitii taate hoo 16 isii guyyaa lammaffaarra dhumate jedhetti guyyaa sadaffaa soomne nu arganne akka maraanu gara hundaanuu yoo nu dhufan guyyaa tokkoon arganne
akka feete taate guyyaa tokko hin dhabnu jechuudha. Eega guyyaa sadii kana soomne guyyaa tokkoffaa guyyaa sadaffaa guyyaa 17ffaa yoo soomte gara feeteen herregdee fiddee guyyaa tokko na argatta. Guyyaa tokko yoo soomuu barbaadde bifa kanaan soomtii jedhe. وإن حفظت يو حفظ شيئا يو توكو يادت ونسي يادت مال ويان آدن ندفت ويا إيدا قلقل الرئيت جي أمريو ويا توقفا آدن ست دفت بيك نيچو أم فلليقين يقينا حكمه مرتي ساكن نفجد ويان سن جي أمريو لبرا لبتي ويا آداتي maal yaqiina qabna amma guyyaan tokkoffaan ji'a hundaatu isiin aadaa qabdi takka jedhi guyyaa 16 jala qabii haga dhuma ji'alletti qulqullu'u lamaan kan haqiiqaa beekne jechuudha maal aadan 15 dan dabartu wanni kun lamaan yaqiina guyyaa tokkoffaa aadaa qabdiin isii yaqiina haqiiqaa jechuudha dhibbarraa dhibba guyyaa 16 haga guyyaa 30 qulqulluu ta'uun isii yaqiina ta'e arga. Yaqiina kana lamaanii murtii isaa kenninaaf. Guyyaa tokkoffaa kana ibaadaa dhaabuun isii waajiba. Guyyaa 16 salaataa soomaa dhiisoo jirrahu quraana qara wanni marti halaal isii ta'uun yaqiina. Wanni jidduu tanaa shakkii keesseenti. Maal hin beeknu dhiini kun guyyaa hagam deemee dhaabatee hin beeknu. Diin guyyaa tokkoffaa dhufe kun guyyaa jahaffaa dhaabate moo guyyaa torbaffaa dhaabate moo fuuldura dabree guyyaa 15ffaa dhaabate addaan hin beeknu. Bultii lamarraa jala qabii haga bultii 15tti kun guyyaa shakkii jechuudha. Guyyaa shakkii kana maal goonaa nuu himee waan jedhe wahii isiin fil muhtamali guyyaa gara lachuu malu kana keessatti ka haa'idin akka intaloo aadaa qabdutti ilaali fil waxi qunnamtii dhiirsaatii wajjin. Dhiirsi wajjin rafuu hin danda'u akka aadaa qabduun laallaa jedhe bultii guyyaa lamarraa haga guyyaa 15 akka waan aadaa qabduun laallaa dhiirsi wajjin rafuu hin danda'u waxaahirin akka intala xahaaraa qabduun laalla fil ibaadati ibaadaan keessatti jedhe in soomtiin salaatti ibaadaa marayyuun gooti akka waan dhiigan qabne laalla jedhe ammoo dhiirsi itti kalaa'uu hin danda'u akka waan aadaa qabduun laallaa jedhe guyyaan kun guyyaa shakkii waan ta'eef dhiiga qabaatu waan maluuf. Dhiirsan irraa fagaadhu jennaan. Ammoo dhiiga qabaatuun hin malaa qabaatuu dhabullee waan maluuf ibaadaa godhiinaan ibaadaan dhiisini. Guyyoota shakkii kana keessatti salaataaf nafa dhiqatti moo dhiqattuun isii dubbii takkatti qabdi. Guyyaa nafa dhiqatte yaadatta saa akkam dhiqatte jennaan. Yoo isiin zuhurii dhiqadhee aadantii dhaabattee zuhurii dhiqadhee salaatee onuun jette. Guyyaa marayyuu guyyoota shakkii kana keessa guyyaa marayyuu yeroo zuhuriin kalaa'ee nafa dhiqadhu haga zuhurii marrootti dhiqanneetuma sanii salaati. Wuduu ammoo waddaadhu salaata maraahuu jennaan. Yoo isii wama takkallee yaadadhu sanirraa jette guyyaa maraahuu nafa dhiqadhu jennaan. Wa'in ihtamala yoo male inqixaan dhiigni irraa dhaabatu yoo male. Amma guyyaan inni malu isiin guyyaa tokkoffaa dhiigni na dhufe jettee miti. Guyyaa lammaffaa irraa dhaabatu inni mala haga guyyaa 15ffaatti jiraatullee inni mala. Yoos maal jenna wajabal ghuslu nafa dhiqatuun dirqama likulli fardi salaata hundaahu. Yoo guyyaa dhiqatte san yeroo dhiqatte beekte malee yoos yeroo san dhiqatte guyyaa guutuuf. Mas'alaan muhayyiraatun asirra dhumatti. Hagni nama dhibulleen darsii keessaa asir dhumate jechuudha. Wal adharu qawlin jabaan أن دم الحامل إني انت لآداك أبدو والنقاء قل اللين بين أقل الحيد إردكو آداء جدوك رفو حيد ما بيك يد يو انت لك آداك أبدو إني رادفه ونسون ديقو ما آداء جناني بيك يد من رول الأبد ورّي أطباء هركي قدان إساني انت لك آداك أبدو انت لك بآك أبدو آدان الران رفتو جدا yoo ka akii malu taatellee ji'oota duraa jedhan meessanumayyuu haa taatuti yoo akii karraa dhufu taatee intala aadaa qabdu dhiigni irraa dhufe aaduma jennaanii jedhan. Ammallee yoo qulqullinni jidduu kana diqqoo qulqullinni jiraate hoo aadaa isii qabdu aadaan isii bultii 7 jidduu sana keessa guyyaa tokko fira dhiigni irraa dhaabatee osiin sooftii keettee laaltu qulqullu bakki
قل لن كلين آدم جناني جد قل لوفتك إن فدكان جنون جتشو وأقل النفاس إرتقون إيغا دينسا لحظة لبس متك يرو متك دينو هبو في الراجتشو حقسو مجد وأكثره إرقودانا مو 60 بلتي جهاتم هنا أكا أجبت إنقاو جدا نادر مدبرتي تكا وتاتي مالي بلتي أفرتما بيرن دبرو جدا وغالب 40 هركي قدانا مو أفرتما كان بيرن دبرو دوري في عامة ويحرم حرام به ديغا دينساكنا ما حرم بالحيد وان ديغا آدات حرامته كان اللين حرام وعبوره 60 جهات مر دبرون كعبوره أكثر أكديني دبرتي بك سلابر باتشي سكون أشاني أول دبرو مرتي أما كني نيف كان سنيلي سان كني في يو إنتلسي ديته يأسد دينو لنا بتير رياء مرتي ما آداتنا كني في جدا شرد ديبس دبي حاجة في درسي كنا شرط الأمنا والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.